Galatoma. Baatii hagayyaa keessa ji'a 8 dura hoggaa Amaarrii Paaltookii fi isaatiin na ari'e isinittiin dheeyse. Fardi ala bulullee galgala mooruma galaami hoggaa waraabessi ari'e. Isinis nan qaanyeessine onnee naa hin kennitaniiti nan dho'isinees woo hootu asi dhokadhu si baaf naan jenne onnee itti naa daddabaltanii na gadhiiftan jechuu an onnee san guuttadhee haraa seenee ammayyaasin waraabuun warri kun duubaa qindeeysuun magaalaa 20 deemnee hunoo tokkoffaa rabbiif galanni haa ga'u lammata isiniif galanni haa ga'u sadaffaa Starbucks galanni haa ga'u as geenyee jira. Gaafa nuti as dhufne waan 5 biyya alaatitti dalaguun ni barbaachisaa dalaguu feenaa dalayneet isin dagalaysiifna jenneet waadaa isinii galle. Wanni 5 san tokko diplomaasiidha. Halammataa advocacy jechuunis kaduraa haqa Oromoo dhugaa Oromoo mootummoota biyya alaatitti hubachiisuudhaaf hojiin hojjetamuu qaba. Halammataa roorroo uummata keenya irra ga'u uummata addunyaa beeksisuu barbaachisaadha. Sadaffaa hayyoonni Oromoodhaa beekumsa isaan maddisiisan san akka uummataaf ta'utti haqaarree bakkaan ga'u nu barbaachisa jennee ka afraffaa immoo leecalloo as jirtu sana qabsoorra oolchuu shanaffaa afaan horachuudha qabna jenne. Shanan kana keessaa tokkoon isinii eegalla jennee waadaa isinii galle. Miidiyaa isinii bannaa. Hoggaa jennee hojii seennu. Alagaan jedhee isaa tokko ta'a walittuun dhufanye. Jallaan keenyaas woo Oromoon faffacaate takkan taatu je. Takkan taane ree Oromoon. Hayyoon lafa taatee beeyti. Maal jenne gaafas walitti mummufanne malee garaan addaan nun cinne. Garaan deebi'ee walitti nu ciisee walitti nu hidhe. Miidiyaan maallaqa guddaadha gaafataa. Maallaqa guddaa kana dureessi Oromoon kan Oromoon hin kannitu jaan. Nun beekan. Jallaan keenyas hin beeku, diinni keenyas nun beeku. Dureessi akka durooma isaatiin, hiyyeessi akka hiyyooma isaatiin galaanuu guduunfee waan hin danda'amtu jaan san aarraa akka dhugeessu nu godhe jechuudha. Oromoon murnoota qabdi jaan. Murna 99 jira amma isin sakaalan amma lafaan isin dhayan osoo jahan murni tokko osoo nu duran dhaabbatin. Ijoolleen hundi ilaalcha siyaasaa sii mata qabattee asirra hirmaachuudhaan bakka kanaan ga'uu dandeenya jechuudha. Guddaan ijoolleen zamanaa kofoo gararraafattee deemuu malee humaan fiddu jira. Xiqqaan immoo manguddaan teenya wal nyaachuu malee humaan dalaydu jira. Wanni narragaa isinii bahu guddaan keenya kan nu bilbilee gorsa nuun kannin ka bakka jallattetti qajeelfama nuun kannin ka bakka barbaannetti nuuf hin dhiyaatin tokkon jiru Oromoo keessa ammallee guddadha. Dargaggeessi yoo ja'us kofoo olfu wayyeeffatee waraansillee hidhatee halkanii guyyaa dalagee akka isin jirtan kanatti amma
qilleensarra isin oolchee jechuudha. Hin danda'amu jaan. Dandeenye moo hin dandeenye ree? Nun beekanii birra. Nuti ilmaan Taaddasaa Birruuti. Kasadoof qananii Habashaan kanniteef yuunifoormii wajjin ofirraa baasee haadha qoranii cinaa hiriiree falmate. Nuti ilmaan elemoo qilxuuti. Daldalatee duroomee Araba wajjin jiraachuu osoo danda'u san dhiisee xirrootti xirracha keessatti isiniif kadue. Nu ilmaan isaati. Nuti ilmaan Waaqa guutuuti. Ka Habashaan qawwee fi qabdurra dabarsitee Ingilizirraa xayyaara fiddee diimosfoor rasaasa takkaatiin lafa buusaa ture. Nu ilmaan isaati jechuudha. Nutu hin dandeenye. Nutu hin dandeenye. Nutu hin dandeenye. Xiiqiin nu qabu. Dandeenye. As hin geenye.